sagalee waaqayyoo keessaa macaafa seera keessa deebii boqonnaa 30 lakkoofsa 19 irraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Amma lakkoofsa 20tti ani arra jireenyaa fi du'a eebbaa fi abaarsa isin dura kan kaa'e waaqaaf lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisa. Kanaaf isin ijoolleen keessanis akka jiraatanitti jireenya fo'adhaa. Waaqayyo gooftaan keessan jaalladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Isattis maxxanaa. Inni jireenya keessan waan ta'eef biyya inni abboota keessan Abrahaamiif, Isiyaaqiif, Yaaqoobiifis kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraa isiniif in kennaa jedha. Ila ani arra jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa isin dura akkan kaa'e waaqaaf lafa waamee isin irratti dhugaa nan baasisa. Kanaaf isin ijoolleen keessanis akka jiraatanitti jireenya fo'adhaa. Mee ameen jedhaa kana. Mee dabala ameen jedhaa mee kana. Isinis ijoolleen keessanis akka jiraatanitti maal fo'adhaa? Jireenya fo'adhaa. Lakkoofsa 20 irraa mokka jedha. Waaqayyoon gooftaa keessan jaalladhaa. Sagalee isaas dhaga'aa. Isattis maxxanaa. Inni jireenya keessan waan ta'eef biyya inni abboota keessan Abrahaamiif, Isiyaaqiif, Yaaqoobiifis kennuudhaaf abdachiise keessatti bara dheeraa isiniif in kennaa jedha. Sagaleen dubbadhe mata dureen karaa jireenyaa irra jiraachuu jedhuudha. Karaa jireenyaa. Sagalee waaqayyoo kana iddoodhumaan dubbise kana gara olitti deebinee gaafa ilaallu sabni kun gaafa ilaallu sabni waa'ee isaanii afurri waaqayyoo haasa'u kun saba karaa waaqayyoo irraa kaateedha. Saba karaa waaqayyoo irraa kaate. Saba waaqayyoon dagate. Yookaan immoo saba waaqayyoon irraanfate. Waaqayyoo saba kana gaafa ilaallu macaafa seera ba'uu keessatti biyya garbummaa keessaa yookaas biyya Gibxii keessatti soosaan xuubii dhiitanii yookaas rakkinaaf cinqii meeqa keessa soosaan jiraatanii waaqayyoo achi keessaa labsiidhaa fi sagalee meeqaan isaan baase waaqayyo. Saba kana gaafa isaan baasu waaqayyoo achi keessaa ba'aa baachuu isaanii jibbee ormaaf garba ta'uu isaanii jibbeetu achi keessaa isaan baase waaqayyo. Arras waan si qabe keessaa waaqayyo si baasa. Mee kana jabeessaa mee ameen jedhaani. Erga isaan baasee waaqayyo karaa isaan jalqabsiise karaa gaafa deeman gaafa beelaan nyaata gaafa dheebotan bushaan isaan dhugan haala isaan jiraatan hundumaa keessatti waaqayyo karaa baay'ee isaan gargaaraati ture waaqayyo. Erga baanii dhufan immoo sabni kun ammallee maal godhan yoo jettan akka sagalee waaqotti jiraachuu dadhabuu isaaniitiin maal godhanii waaqayyoon karaa isaan irraa kaataniitu wanta biraa jalqaban yookaan immoo abboommi waaqayyoo ajaja waaqayyoo yaada waaqayyoo irraa kaachuudhaanii akka yaada mataaf fedha isaaniitti jiraachuutti ka'an. Sagalee waaqayyoo hin dhaga'u, ergaa waaqayyoo hin dhaga'u, waaqayyoo isaaniitti naasaa garuu isaan akka waaqayyoo barbaadu jiraachuu dadhaban. Kanaaf waaqayyoo tokkoffaa irratti waaqayyoon dhaga'uu diduu isaaniitu nutti mul'ata. Lammaffaa irratti saba waaqayyoo sababa isaan dhaga'uu dideef waaqayyoo isaan dagate bakka isaan dhiise. Waaqayyoon isaan hin dagatan, waaqayyoof abboomamuu didan, waaqayyoon dhaga'uu didan, waaqayyoon sodaachuu didan, waaqayyoo laphee isaanii waan jabeesseef kanaaf saba keessa isaan facaase waaqayyo. Kallattii jiran hundumaan saba keessa faca'anii abdiin qabanii, eebban qabanii, nagaan qabanii, gammachuun qabanii, boqonnaan qabanii, tasgabbiin qaban. Saba keessa faca'an, orma keessa jojjooran, eebbi isaanii harkaa badee, qabeenyi isaanii harkaa badee, nagaan isaanii harkaa badee, wanti isaan qaban hundi harkaa bittimmaadha. Saba kana waaqayyoo karaa Museetti dubbata. Maal jedha? Biyya Gibxii yeroo turtan waaqayyoo akkamitti akka isin gargaare yaadadhaa jedha Museen. Achi akkanitti isin baase yaadadhaa jedha Museen. Harka Fara'oon keessa akkamitti akka isin baase yaadadhaa jedhaan. Beelaaf dheebuutu isin gaafa rakkachaa turtan akkamitti waaqayyoo beelaaf dheebuu keessatti isin gargaara akka ture yaadadhaa jedha. Arras namoonni baay'een waaqayyoo too isaan gargaaru, waaqayyoo too isaanii dhaabatu, waaqayyoo too isaanii loluu namni baay'een waaqayyoon dagateera. Namni karaa waaqayyoo irra gaafa socho'u kominikeetiin isaa waaqayyoodhaa wajjin addana waaqayyoo jira. Namni waaqayyoo soddaan taane ameenaa jedhu. Addana waaqayyoon jira. Manfas Qidduus bazi yaale. Waaqayyoon hundumaa danda'u addana jira. Namni waaqayyoon amane, namni Kiristoosiin amane karaa waaqayyoo irra jiraata. Jiraachuuf karaa waaqayyoo irra jiraachuun garaagara. Jiraachuuf karaa waaqayyoo irra jiraachuun adda adda. Boleessa obboleettii ko. Nuyi arra jiraachaa jirra. Nama si biraa qabime. Qabi nama si biraa. Jiraachaa jirta moo karaa waaqayyoo irra jiraachaa jirtaa jedhiime. Itti dabali gaafadhume jecha kana.
Mesa dafaa gaafadhu jecha kana. Ati immoo deebii kenniif. Jiraachuuf karaa Waaqayyoo irra jiraachuu waliin argu. Jiraachuu yoo ta'e warri atanis, warri sobanis, warri gubboo nyaatanis, warri akka barbaranis, warri nama goyyoomsanis, warri waan barbaran hojjetanii hin jiraatu. Ostokaatii jaaliifaa toorra manasiyaa. Jiraachuudhaaf Waaqayyoo wajjin jiraachuun garaagara. Har'aa kaasee laayinii Waaqayyoo wajjin ittiin jiraatu sirratti haa banamu. Karaa jireenyaa irra namni jiraatu. Jireenya saba kana macaafa seera ba'u 32 lakkoofsa 7 dubbisime. Jirramoo hin jiru. Waaqayyoo wajjin jirramoo hin jiru. Lapheen keenya, hafuurri keenya, jireenyi keenya, hojiin keenya Waaqayyoo wajjin jirramoo hin jiru. Kun amma gaaffiidha. Waaqayyoo nu keessa jiramoo? Nuyi Waaqayyoo keessa jirramoo? Amma yeroo kana nootorkii lafa kanaa banaa. Waan tokko sitti hima. Har'aa kaasee toora jireenyaatti Waaqa si agarra. Ameen. Karaa jireenyaatti si adeemsu. Ameen. Ati nama si biraa gamgoodii qabdi. Waaqa karaa jireenyaatti si adeemsu. In dubbatu Waaqayyoo karaa jireenyaatti si adeemsu hin jedhe. Karaa jireenyaa jechuun waldaa dhufuu miti. Faarfachuu miti. Raajuu miti. Kadhachuu miti. Isteejii baay'ee argachuu miti. Ol fiiguu gad fiiguu miti. Baaleef booleedhaan ba'u miti. Karaa jireenyaa irra jiraachuun never. Karaa jireenyaa keessa jechuun Kiristoosin beekuudha. Kiristoosin amanuudha. Kiristoosiif adda ba'uudha. Har'aa kaasee Waaqayyoo karaa isaatti si adeemsu. Waaqayyoo karaa isaatti si adeemsuun jedha. Sirraa mura Waaqayyo. Isa abbaa koof hin taane hoositiin isu Waaqayyo. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 1 ta'ee gaafa dubbistan maal jedha? Mukichi wayinii ni dhugaan ana jedha. Mukicha dhaabee kan eegu immoo abbaa kooteedha. Qaxxatee gara lakkoofsa 4 gaafa fudhattan immoo dameen isu wanatti jiru ija hin godhanne inni irraa murama jedha. Waaqayyo waan hafuuraatiinis hojjettees barattees daldaaltees karaa kamiin fiiddee akka ija hin godhanne kan si godhe Waaqayyo sirraa muru. Kana iyyiti ameen jedhiyaati. Waaqayyo sirraa muruun jedhaan. Harka kee mirgaa of keessaa baasee raasii narraa murama jedhiiti. Itti dabalimee narraa murama jedhiinati. Har'a galgala mana kee irraa mureera. Jireenya kee irraa mureera. Gaa'ila kee irraa mureera. Hojii kee irraa mureera. Nagaa kee irraa mureera. Sirraa mureera. Waayine isa si abaare. Isa sirratti akka ija hin godhanneef wanta biraa ta'e sirratti ija godhate Waaqayyo sirraa muru. Footaalii jakkuu semee hin taane hayyaa boorra. Jira Yesuus. Mirga keessa kaasa narraa murama jedhaani. Hojjettee akkati milkoofne, barattee akkati milkoofne, sochootee akkati milkoofne, waaqeffattee akkati milkoofne, cufaa ilaalaa akka jiraattu, dukkana ilaalaa akka jiraattu ta'ee sirratti biqilee waan hafuuraatiinis, waan fooniitiinis guddachaa akkati hin jiraanne agarsiis godhe har'a galgala humna maqaa Yesuusin sirraa mureeraan. Qabii nama sirraa raasii sirraa murama jedhiin. Sodaatu ol bira taa'ee ante namni dubbatu mee dubbatu sirraa murama jedhiin. Inzalfatta o kamunitii fuutaa ishee biraa dubbadhu sirraa muramaa jedhiin. Waaqayyo sirraa mura jedhiin. Rakkisaa kee hin mura jedhiin. Isa siidhe sirraa mura jedhiin. Isa nagaa kee nyaatu hin mura jedhiin. Waaqayyo sirraa mura. Ba'u 32 lakkoofsa 7. Amma 8 na dubbise. Yommus Waaqayyo Museedhaan sabni kee inni ati biyya Gibxiitii baafte. Sabni kee inni ati biyya Gibxiitii baafte. Manca'eera. Ka'ii gadi bu'i. Ka'iitii gadi bu'i. Karaan isaan abboome irra dafanii goranii. Karaan isaan abboome irra dafanii goranii. Warqee baqfamaa irraa dibicha tolfatan. Warqee baqfamaa irraa dibicha tolfatan. Itti sagadani. Itti sagadan. Aarsaa qalmaas dhiyeessaniiruuf. Kana malees. Isaan yaa Israa'el Waaqayyo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhaniiru jedhe. Ela dhaggeeffadhu. Museen yeroo sana gaara Siinaa irratti ol ba'e. Waaqayyo wajjin kominikeetii qaba Museen. Waaqayyoon dhagaa Museen. Waaqayyo wajjin dubbata Museen. Karaa Waaqayyoo irra jira Museen. Kanaaf Waaqayyo gaara Siinaattis ol isa waameetu saanduqa kakuu Waaqayyo sagalee barbaachisutti kennuu barbaada Waaqayyo Museetti. Museen kanaaf gaara Siinaatti ol ba'e. Sabni sun yeroos eessa jiru jettan iddoo buufataa lafa itti walitti qabaman sana ta'aniitu Musee in eegu turan. Museen immoo amma dhufutti saba kana waan goote godhigaa tajaajila Arooniin bakka buusee deeme. Gaafa inni ol ba'u sana isaan guyyaa xiqqoo eeganii dadhabaniitu
Aaroniin maal teessee nu ilaalta jedhaniin. Banneerra maa nu ilaalta. Gaafanni ol ba'ee achi waaqa wajjin dubbatee Waaqayyo daddafee itti haasaa achitti Museettis. Asitti isaan waaqa bakka Museen hin jiru badeera waan ta'eef hin dhufu kana booddee falan qabnuti waaqa barbaanna jedhaniin. Waaqa lammataa barbaadu. Maal taa'areennaan bakka waaqa barbaanna nu jedhaniin. Nu tolchi waaqa nu qopheesseedhaan. Ilaa Waaqayyo keessa harkaan qabu bar waa isaan dubbatan keessa waa isaan haasaan keessa. Dura karaarra jiru. Karaa Waaqayyo irra jiru. Waaqayyoon dhaga'u. Waaqa wajjin dubbatu. Waaqayyo borii nyaatu naan hin nyaatu. Hin dhudu naan hin dhugu Waaqayyo. Waaqayyo haasee isaan sobee isaan goyoomsee hin beeku. Isaan garuu ammuma kaaniitu waaqa barbaanna. Itti ilaalaa Aroonitti waaqa fidi waaqa fidi. Hin waca dhundhum isaanii. Kanaaf maal godhe innis maal egaa gurra keessanirraa gurra ijoollee keessanirraa harka ijoollee keessanirraa warqee keessan meetii keessan guuraa fidaa salphaadha isin hojjedhaadheen. Gaafa isaan guraniif jedhan immoo dop godhee jabbii bopp godhee isaanii dhaabee jabbi. Kana waaqni keenya jedhanii akkama sagalee isaa dhageessanii isaanis kun waaqa keenya jedhanii aarsaa dhangalaasutti ka'an sagaduuf itti ka'an gad jedhanii oofuu waaqa keenya jechuutti ka'an. Ilaa karaarraa kaatanii. Al takka namni gaafa yaada Waaqayyoo keessaa ba'u waa'ee hin baafne keessa seena. Wanta Waaqayyoo hin barbaanne hojjechuu jalqaba. Waaqayyoon mo'achii waa'ee saba isaaf waan dhibuufi asii Museetti haasa'e. Isaan asii waaqa tolfamaatti guguufaa jiru. Waaqayyoon maasii maal jedha Museedhaan? Yaa Musee! Jedhee Waaqayyo Museedhaan ennaan sabni koo manca'eera. Waan biraa keessa jira. Dafiitti gadi bu'u jedhe. Waaqayyoo waan keetti liqimfamte keessaa si baasuudhaaf galgala kana gasiifaa bu'u. Wanta isaan sagadaniif, wanta isaan itti ililchaniif, waan isaan faarfatan, waan isaan hojjechaa jira wanta gara biraadha. Waaqayyoo gaddeetu Musee gad erge. Maal hojjettu? Maal taatanii? Maal rakkattanii? Ilaali. Maaliif? Yaada Waaqayyoo keessaa ba'uudhaan karaa Waaqayyoo irraa kaachuudhaan namni gaafa karaa Waaqayyoo irraa kaatu wanta meeqa laaqee marqa. Karaa Waaqayyoo irra dadhabaan jiraatu garuu jabaadha. Meeqa naameen jedhaa. Egaa Museen saba sanaaf maal jedha saba sanaa Museen biyya Gibxii keessaa isa isaan baase isa beelatti isaan dheebuutti isaan rakkinatti isaan gargaaraa ture sana waan dagataniif maal jedha Museen saba sanaan yaa saba nanaa jedhetti dubbata. Waaqayyo waa'ee keessanii fi yaalii jabaa geggeessee biyya garbummaa keessaa isin baase. Milikkita guddaadhaan achi keessaa isin baase. Dinqii guddaadhaan achi keessaa isin baase. Kanaaf iyyuu isin maal taatanii jedhaan. Kanaaf Waaqayyo aaree maal jedha seetan? Baay'ee na ajaa'iba sagaleen kun. Sabni kun qalbiin isaa hin hubatu jedheen. Gurri isaa hin dhaga'u jedheen. Iji isaas hin argu jedheen. Baay'ee aareera. Waaqayyotti dubbata. Itti amma natti fakkaatan hambara keenya kana. Waaqayyo itti haasaa gurri isaa hin dhaga'u. Waaqayyo duratti dinqii hojjeta inni garuu hin argu. Waaqayyo waan gaarii isaa godha inni garuu isa keessaa maal hin ta'u hirmaattuu miti harka hin qabu. Waaqayyo saba isaatiif immoo baay'ee waa yaaduuf filadhuu jedheen amma immoo maal taateeti filadhuu jireenyis kunoo du'is kunoo kunooti filadhuu anarra dura kee kaa'eera sagalee nama dubbise jechuudha. Kottuu deebi'ii karaa kootti deebi'ii sagalee kootti deebi'ii jecha kootti deebi'ii ani immoo yeroo sana lafa itti faffacaate sin sassaabaa. Amma yeroo baay'ee nuti Waaqayyoo waan nageenye fakkaanna malee waan Waaqayyoo hin dhageenye manni keenya abaaramaadha. Waliin bayyoomsinu. Waan Waaqayyoon hin dhageenyeef dhaga'uu fi dhaggeeffachuun adda adda. Gabaa gaafa dhannu inni kun meeqa kun jedha. Inni kun immoo meeqa kun jedha. Sagaleen gabaa keessatti dhaga'amu baay'eedha. Namni wal hubatu garuu lama ta'ee xaafii bita yoo ta'e wayi immoo buphaa bita yoo ta'e wayi immoo shunkurtii bita yoo ta'e. Inni kunis meeqa inni kun gatii hin kaffalaa inni kun immoo waan biraa haasaa inni kun immoo waan biraa gaafata ani waanumaan gaafadhe sananii meeqa kuni amma ani ishee wajjin wal dhaggeeffachaa jira. Namni keenya waldaa kiristaanaa keessa taa'ee Waaqayyoon hin dhaga'u. Kanaafitu Waaqayyoo maal jedha har'a ani jireenyaaf du'a eebbaaf abaarsa fuula kee dura kaa'eeraati ati immoo filadhu. Waanuma Waaqayyoo waanuma barbaade filadhu waan jedhee itti fakkaatena. Eebbi kunoo abaarsi kunoo du'i kunoo jireenyi kunoo filadhu. Museen gad deebi'ee saba kanaan maal jedha? Akka jiraattaniif sagalee Waaqayyoo dhaga'aa jedhe. Akka maal taataniif? Akka jiraattaniif sagalee Waaqayyoo dhaga'aa. Lammaffaa irratti immoo
waaqayyo gooftaa keessan jaalladha. Sadaffaarratti sagalee isaa dhagaa isattis immoo maxxanaa jedha. Irra deebi'a. Akka jiraataniif fo'annoon keessa waaqayyoon haa ta'u. Kan jaallattan waaqayyoon haa ta'u. Kan dhageessa waaqayyoon haa ta'u. Kan itti maxxantanis waaqayyoon haa ta'u jedha. Amma arra waaqa shishifiif waaqa xixiqqoo meeqa manaa qabna nuti. Waaqayyootu nutti dubbatu, waaqatu dhageenyu. Amma yeroo sana jabbitti tolfameetu Israa'eloonni jabbitti sagadan waaqa godhataniiti jabbitti sagadan mul'ataadha. Har'a immoo mana keenya keessa waaqa xixiqqaa meeqatu jira? Karaa waaqayyoo rakkaachuu keenyaan. Jireenyi nu jiraannu karaa waaqayyoo irra taanaan waaqa tokkicha qabna nuti. Waaqayyo immoo abbaa keessa waan ta'eef kakuu isaa isiniif raawwataa jedhe Museen saba kanaan. Abbaa keessa waan ta'eef. Ani sagalee waaqayyoo keessatti waan caafame dubbisaadha. Amma yoo dubbistan sagalee kana arguu dandeessu jechuudha irra jira. Ela waaqayyo abbaa keessa waan ta'eef kakuu isaa isiniif raawwata. Iddoo jireenyaa isiniif kenna. Bara dheeraa immoo isin jiraachisaa jedha. Amma namni har'a mana ijaarrachuudhaa boo'a. Raajii manaa eega namni. Raajii bashiroo barbaree lafaa eega namni. Raajii makiinaa eega moo waldaa keessatti iddoo hundumaatti namni sana eega. Jireenyi miidhagaa fi ulfina qabeessi baay'ee dadhabaaf wallaalaa taate karaa waaqayyoo irra jiraachuudha. Dhuguma otumti karaa jireenyaa irra jirta taanaan wanti si barbaachisu mana kee koo akka dhufa. Orman kajeeltu ati maal nama taraa miti bara. Waaqayyo itti yaadee si uume. Kara deemaa wayi miti waaqayyo tokko akkas darbuun waa hojjechuutu deemuutu qoymee waan hojjedhaa deena si uume miti waaqayyo. Itti yaadee dhuma si uuma dheetu qaqqolee lafa si kaa'e. Muka minii mati bara. Simbirroo miti ati bara. Waan garbiraa miti ati. Nama waaqayyo yaada isaa keessa kaa'ee uume waan ta'eef yaada waaqayyoo keessa hirtaati. Namni karaa jireenyaa irra jiru banamaa kee jira. Karaa waaqayyoo irra jiru taanaan immoo ofii joorta malee cufaa keessa hirta. Dhuguma ati karaa jireenyaa irra jirta taanaan kan keeti jireenyi. Hirkatteen jiraatu sitti hirkatu malee. Bakka. Garuu karaa jireenyaa irra jirtu yoo ta'e sagaleen waaqayyoo isa dubbatu kana yoo hin dhageenye akkuma saba sanaa nu faffacaasa. Kajeeltuu ta'an jireenyi keenya bu'aa ta'a harcaata. Har'a galgala waaqayyo waan sirri jireenya keessatti overlap ta'ee sirratti ulfaate jala butee si yaabaasu waaqayyo. Sirratti waan ulfaate waan gassi qabe. Jiraachuuf karaa jireenyaa irra jiraachuun gargar akka ta'e beekuun nurra jiraata. Karaan jireenyaa immoo Kiristoos Yesuus qofa. Kanaaf maddi jireenya keenyaa Kiristoos. Namni gaafa karaa jireenyaa irraa kaatu wanta baay'ee ta'a. Wanta baay'ee ta'a. Akkuma kana immoo gaafa karaa jireenyaa irra jiraatu immoo namni wanta baay'eetu isa argata. Maa jechuun barbaada. Namni gaafa karaa jireenyaa irra jiraatu irraa kaatu karaa jireenyaa irraa gaafa kaatu jireenya badaa jireenya isa manca'ee jiraachuu jalqaba. Sabbadi. Manca'e, isa fokkisaa, isa waaqayyoo ittiin gammanne, isa waaqayyoo ilaalee itti ciiga'u jiraachuu jalqaba. Akkuma kana adda baafachuu dadhaba, olitti fakkaata. Nutti fakkaata taanaan karaa irra hin jirru. Waaqayyoo karaatti nu haa deebisu. Waan jedhuuf. Inni sadaffaan waan hin barbaachifne ofirratti moosa namni gaafa karaa irraa kaatu. Waan hin barbaachifne. Waanuma hin barbaachifne gooftaa isaa ta'a. Waan xixiqqaa gooftaa isaa ta'a. Mana isaa keessatti gooftaa ta'e kan duratti dubbadhe waaqa xixiqqoo mana isaa keessa jedha mana isaa keessa. Waaqayyo waaqa xixiqqoo mana keenya keessa waan xixiqqoodhaan nu rakkisan irratti moocha nuuf haa laatu. Inni kan biraan inni dhumaa waan waaqayyo ittiin gammanne hojjeta. Namni gaafa karaa waaqayyo irraa kaatu wanta waaqa ittiin gammanne wanta waaqa hin ciigga'u kana hundumaayyuu seera keessa deebii kana 32 lakkoofsa nama dubbisaa ture sana asii gad dubbisaa argachuu dandeessu. Namni gaafa karaa jireenyaa irratti deebi'u immoo namni gaafa karaa jireenyaatti deebi'u immoo tokkoffaa irratti ayyaana caalu uffata. Waaqayyo ayyaana isaas irraa kaa'u. Irraa kaasa ulfaadhaa. Mee afaanuma banadhaa jee ameen jedhaani mee. Mee dabalaadhuma ameen jedhaa isin. Irraa kaasa ulfaadhaan jedheen. Safara keessatti ulfaadhu. Karaa deemtu irratti ulfaadhu. Istaafii kee keessatti ulfaadhu. Isteejii dhaabatu irratti ulfaadhu. Jireenyi kee ulfaatu maqaa Yesuusiin. Namni karaa irra jira taanaan in ulfaata. Karaa waaqa irra taanaan. Mucaan sun mana abbaa isaa keessaa hidu as boqonnaa 15 gaafa dubbiftanii tuf jennaan mana abbaa isaatii ba'ee bade. Otoo nyaatu, otoo dhugu, otoo uffatu, otoo zanaa hidhuutu mana abbaa isaa keessaa wituutu jedhee dhuma ba'ee qaxxannaan bade. Gaafa badu achitti taqee waa inni ta'e hundumaa dubbifadhaas sa'aatiin kun hin ga'u. Achitti waan ta'e baduu isaa miti waan inni tolee waan hin gammadu deebi'uu isaati. Karaa irraa baduu osoo hin taane karaa torra deebi'an nu haa godhu waaqayyo.
amma nan badee amma arrumallee karaarra hin jiru ani abboommi waaqa cabseera tarii akkas gaafadhu ani nejjine ani nanne ani somne waldanan deema dan waaqeffadha dan tajaajila dan hojjedha dan jiraadha jennee waan lakkoofnu miti wanta gaarii waanuma gaarii ofii keenyaa goonu sana yoo dhiibne iyyuu gaariidha fakkeenyaaf mi'oorri kadhattan sirriittan kadhadhaan jettan jechuudha kanaaf mucaan sun amma deebii abbaa isaatiin maal jedha abbaa koo yakkeera jedheen nan balleesse jedheen anatu bahee jedheen amma immoo ani nan deebi'a sitti jedheen karaa keettan deebi'a siin abboomama siin bitama siin naga'a siin sodaadha tole siin jedha yoo tina ergite nan deema akka tina goote nan taadhe abbaa isaatti harka kaase hin deebi'u amma baduusaa ba'uusaa osoo hin ta'in karaatti deebi'uusaa namni gaafa karaa jireenyaa irratti karaa waaqa irratti deebi'u ayyaana caalu ulfata inni lamaffaan naqata aaraa naqata aaraa waaqayyo isa moofaa sirraa baasee isa aaraa sitti haa naqu inni kan biraan gammachuu guutuu qabaata dubbisaa kan Luqaasiin 15 kan inni argattu gammachuu guutuu abbaansa mucaan kun gammadu jedheen nusiin gammannaa jedheen nyaachuutti kaan dhuguutti kaan gammachuun mana keessa mucaan sun badee deebi'e sana karaatti waan deebi'eef lapheessaa waan deebi'eef gammachuu guutuu mana sana keessa guute har'aa kaasee gammachuun mana kee haa guutu gaddaa boo'aa cannaqamaa dhiphachaa of jibbaa dhuftan har'a galgala gammachuu mana keetti ajajeeraan mee baasaati ameen jedhaasine maqaa Yesuus gammachuu mana kee haa seenu akkuma kana dhuma inifa namni karaa jireenya irra jiraatu inifa sagaleen waaqayyo isin ifaedha dukkana miti isin soogiddaedha biyya lafaaf isin ifaedha biyya lafaaf isin soogiddaedha namni karaa Kiristoos irra jiraatu ifa ofiisaafis inibsa kan biraafis inibsa har'aa kaasee humni dukkanaa mana kee irraa haa cabu humni dukkanaa jireenya kee irraa haa cabu humni dukkanaa waaqeffannaa kee irraa haa cabu mee dabalaa mee kana ameen jedhaasin waan naannoo kee dukkaneesse waan eebba kee dukkaneesse waan waaqeffannaa kee dukkaneesse karaa isaa irra kan deemne kan si godhe har'aa kaasee mana kee irraa haa cabu firoottan koo karaa waaqayyoo nu wayya ergaadhuma karaa waaqayyoo of hin goyoomsinu erga dhageenyu waaqeffannuun of goyoomsuun nurra jiraatu ergaan koo guddichi karaa waaqayyoo irra jiraanne waaqayyoof bitamne gara waaqayyootti deebine laphee dhugaaf afur dhugaadhaan waaqayyo wajjin jiraachuu nu wayya isatu jireenya qaba waan lafaa waan dachee kanaa miti isa jireenya qaba as kan dhufne immoo jireenya barbaacha namni jireenya argatu immoo Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti gaafa dubbatu namni isa amanu jireenya qabu dubbata sababiin isaa karaan dhugaan jireenya isa waan ta'eef keetu lakkoofsa 6 gaafa dubbiftan kanaaf nus jireenya isa waaqayyootti nu barbaade jireenya isa waaqayyoo akka nu dhaalluuf fedha qabuu fi itti nu harkise sana seenutu nurra jiraata garaa keenya nafuura keenyaan waan lafa duukaa goyoomuu hin qabnu waan lafa duukaa fiiguu hin qabnu lapheen keenya boojjamuu hin qabnu wanta gaarii yoo hojjenne karaa waaqayyoo yoo jiraanne waaqayyoon yoo dhageenye waaqayyoon yoo sodaanne wanti gaariin hundiyyuu kan keenya isa dhumaa harka keessa mirgaa kaasaa wanti gaariin kan kooti jedhaani dabalaame wanti gaariin kan kooti jedhaani dubbadhaame wanti gaariin kan kooti jedhaani mila keenyaan dhaabanna mila keenyaan wanti gaariin kan kee wanti gaariin kan mana kee wanti gaariin kan jireenya kee wanti gaariin